Warri shamarranii yeroo baay'ee talbaan rifeensaaf faayidaa hin qabu yookaan immoo hin dheeressu jettaniitu dubbattu. Of course talbaan rifeensa ni dheeressa otoo hin taane wanta inni nu fayyaduu fi tokkotu jira. Innis immoo maayinni akkasuma haala itti fayyadama talbaa akkamittiin itti fayyadamuuti dandeenya. Rifeensa keenya erga miidheemoo tommiitiin boodammoo maalitti daballeetu fayyadamna kan jedhu guutuusa isinii qabadhee dhufeeti jira. Akkasumas immoo wanti nuti itti fayyadamnu tokkumti waan nuuf godhe hin jiru jijjiirama hin argine. Rifeensi kennaa waaqaatii warri jettanii eenyumtiyyuu taanaan akka kanaatti namni gara haadha isaa keessaa gadi bahe hin jiru. Rifeensi egaa akkuma yeroo hunda dubbadhuuf ofirratti argi akkuma abbaan isaa qabateef godheef akkasuma immoo wanti nuti itti fayyadamnu rifeensa keenya wajjin walii galee waltis maama'eeramuu akkamii jedhu adda baafachuu dhabuu keenyatu yaada wal nu faalleessiisaa jira jechuudha. Maalumaafuu turtii keessa naga xumura viidiyoo kanaatti yookaan gootan ta'e faayidaa talbaa maaliif akka fayyadu akkamittiin akka fayyadamnu anis akka nama fayyadamaa jiru tokko guutuusaa isinitti himuudhaa fi bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessaanii bakka jiraattanii bakka nagaa taatanii faamilii kee beekofshaalii anis immoo nagaa kooti. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaa warri dhuftan sabiskiraayib gochuuti maatii keenyatti dabalamaa. Turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti nu waliin godha. Warri na jaallattanis warri na jibbitanis namni isinitti tole viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keenya firootan keenya maatii keenya bira akka qaqqabu taasisuudhaan na gargaara. Sunis immoo laayikii gochuu qofaanii isinin jaa haga xumuraatti na waliin turagaa. Akkuma asirratti argaa jirtanii har'a talbaatti fayyadamaatii jira. Anaaf yeroo jalqabaati miti irra deddeebi'ee wanta itti fayyadamuudha. Keessattuu talbaan immoo daqiiqaa 2-3 keessatti hojjennee kan itti fayyadamuuti dandeenyu jechuudha. Kanaafuu talbaan kun rifeensaaf maal fayyada erga dheeressu ta'e maal kan ta'u itti fayyadamnaa kan jedhurraa ka'e isinitti deebisa. Talbaan biyya keessaas biyya alaas bakka inni hin jirre hin jiru. Gatiinsa baay'ee salphaa saantimaan kan bitamuu danda'u jechuudha. Bakka kanatti wanti isin hubachuu qabdanii viidiyoo ispiidiirra kaa'eetii jira. Wanta ni dubbadhu haasaa kootu gaaffii keessaniif deebitaa waan ta'eef haga xumuraatti sirriitti qalbiidhaan dhaggeeffachuu qabdu. Akkuma isin jettan egaa talbaan rifeensa dheeressuuf otoo hin taane rifeensa goggoguu, harca'uu, bubuqqa'uu akkasumallee cicciramuu fi amaloota nama jibbisiisu namatti hin tolle wayii tokko qabu sirreessuudhaaf gahee guddaa qaba. Kana jechuun ni lallaaffisaa jechuudha. Rifeensi immoo gaafa goggoguu wanta lallaaffisu akka hin harcaane kan hin buqqaane akka inni hin ciccinnee fi akka inni hin luqqaane wanta lallaaffisu kanneen akka talbaa kana faayyoo itti fayyadamne rifeensi keenya keessaatii yeroo filamu keessaan bahu hin buqqa'u, hin ciccitu, hin caccabu taanaan rifeensi sun guddachaa jira yookaan immoo dheerachaatii jira jechuudha malee guutummaa guutuutti sababuma talbaa fayyadamteef rifeensi dheerataa jettee akkasittiin kan eegdudha yoo ta'e talbaan rifeensa dheeressuuf otoo hin taane ni lallaaffisa. Rifeensi immoo yoo lallaafu yeroo filtu keessaan bahu hin ciccitu, hin caccabu, baay'ee namatti tola akkuma asirratti argitan irratti jechuudha. Isa kanarrattidha wanti isin xiyyeeffachuu fi beekuutii qabdan. Kanaafuu talbaa fayyadamaan turii talbaan rifeensa hin dheeressu waa tokko hin fayyadu jettanii akkasittiin jala murtanii bira darbuutii hin qabdanii jechuudha. Sinii galee kanaaf talbaa haala kamiitiin itti fayyadamnaa yoo jettan immoo ani yeroo jalqabaa miti yeroo baay'ee deddeebi'eetiin itti fayyadama. Har'a haaluma argitan kana bifti isaa bunni ta'e baay'ee namatti tola. Wanti inni itti dabalee qurunfudiidha. Qurunfudiin bifa isaa yookaan kalarii isaa bunni biraawunii godhe akka kanaatti kan bareeche talbaa fi qurunfudii waliitiin hin affeelee jechuudha. Gaan yeroon viidiyoo waraabu irra caalaa isa guutuu hin waraabu sinittis akka dheeratu hin barbaadu. Anaaf illee jechuudha akkuma jalqaba irratti argitanii ergan talbaa sana qurunfudii wajjin walitti affeelee irraatii abiddarraa baasee lafa kaa'ee qabbaneessee jeelisaa keessaatii calalee booda yoo barbaadan qibaatii kokonaatii wanti sin bira jiru qibaatii ta'e wanta sin bira jiru qibaatii kan jedhame rifeensaaf ta'u itti dabalachuutii dandeessu jechuudha. Wanti akkasii immoo irra caalaatti maaliif fayyada hoo jettan talbaa yeroo rifeensatti dibamu rifeensa ni daalachiisa waan ta'eef yoo qibaatii yookaan immoo ooyilii wayiitti dabaltan yoo ta'e baay'ee tokko bareeda. Bifti isaallee hin goggoguu lallaafi kana dheesanitti himuu hin danda'u baay'ee farrasaa baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Har'an illee kana fayyadamee ooyilii wajjin hin barbaaddan immoo otoo rifeensa keessan miiciin jalqabatti fayyadamuuti qabdu waan ta'eefu yoo oilitti dabaluu baattanu talbaa qofa bishaan duwwaatiin affeeltanii jeelii isaa keessaa baaftanii itti fayyadamtanii daqiiqaa muraasa booda ofirraatii miicuu dandeessu. Irra caalaatti yoo oilitti dabaltan
Rifeensa keessan ittiin bareeffattanii farrajattanii bakka barbaadanii ittiin ooltanii galuuti dandeessu. Keelerii isaa, miidhagina isaa akkasumas immoo firiizii ta'ee baay'ee namatti toluusa kana dhiisinitti mun danda'u caalaa ooyilii wajjin talbaa kan fayyadamtan yoo ta'e iddoo barbaadan ittiin deemuudhaaf. Akkasuma immoo qibaatii fooliin isaa namatti tolu yoo itti dabaltan ta'e isinummaan iyyuu argitanii ofirratti yaaltanii mirkaneeffachuu dandeessu. Akkasuma wanti kun yookaan talbaan kun keemikaala of keessaan qabu nama miidhu faayidaa malee miidhaa tokko hin qabu. Kana fakkaataa jechuudha faayidaan talbaa isa kanaafidha malee talbaa maalumaaf itti fayyadamnaa kun faayidaa tokko hin qabu. Rifeensi kennaa waaqaatii rifeensi akkasii jettanii warri aarta mufattanii of daddarbattan rifeensa keessanillee akkasuma guutuu jechuudha. Maaliif yaada keessanirraa ilaalcha keessanirraati wanti isin mana keessatti of duubatti gootan illee ni beekama waan ta'eef wanti hundumtuu yoo of saansuu ta'etti deddeebitee ittiin fayyadamtu ta'e ittiin milkooftu. Wanti hunduu akkumatti gaarummaatti nama hin baasu jechuudha. Chaalenjii qabaa bu'aa bayii qabaa kufanii ka'uun jira deddeebi'anii yaaluu yaaduun maal gochuun baay'eetu jira. Egaa akkuma argitanii gaaffii keessan talbaarraa isin qabda warra mufii qabdanis warra akkamittiin itti fayyadamna jettaanis gaaffii keessan isinii deebisaati. Kunoo bakka kanatti ani talbaa kootti fayyadamee haala kanaatiin amma miicaa jira jechuudha. Yeroo rifeensa koo miicullee irra caalaatti kan na fayyadu tokko immoo yeroon bishaan keessatti miicu nan filaa jechuudhaan maaliif rifeensi koo booda walxaxii akkana rakkisni akkasumallee yeroo dheeraa akkana jalaatti hin fudhanne akka illee na jalaan caccabne buqqaane waan hin barbaaduu fi wantuma godhe hundumarratti filuun barbaadaa jechuudha. Kunoo haala kanaatiin kanan filoonii waan nuti kamiyyuu kallee horii goggogaayyuu yoo ta'e bishaan keessa yoo taa'e immoo ni lallaafame teere rifeensi nama kamiyyuu garda addaa lallaafaa kan hin filamnedha yoo ta'e siisteema kanaan bishaan keessatti haala kanaatiin miicanii lallaaffisaa filuutii dandeessu baay'ee salphaadha jechuudha. Kunoo haala kanaatiin amma kana miicaan jira shaamboo yoo jettanii dibata yoo jettanii wanti isin na gaafattan gaaffii keessanii guyyaa guyyaan irratti viidiyoo hojjedhu irratti tokko toon deebisiin bara darbee hin beeku isin garuu jalqaba ilaaltanii kun akkasii sun akkasii utuun ilaaliin utuun hubatiin utuu maal akka ta'e addan baafatiin yaada kennuu keessan durarra itti fayyadamuufis yoo ta'e dhiistaanee bira darbuufis yoo ta'e mirga guutuu qabdu waan ta'eef jalqaba wanti sun maal ture maalirraa dhufee akkamitti hojjetama dhugaamoo sobaa waan jedhu erga adda baafatanii booda namni kamuu koomentii isatti dhaga'ame kennuutii ni danda'a jechuudha. Irra deebisee talbaa akkamittiin fayyadamna kan jedhu jalqaba affeeltanii otoo affeeliin dura immoo talbaa sana keessa biyyoon kosii waan tokko jiraate keessaatti funaanuutii qabdu qulqulluu ta'uu qaba. Isa booda erga haga singa'u rifeensa keessaan isintu beekaa baay'ina rifeensa keessaanii haga singa'u erga lafa kaawwattanii booda affeeltanii erga danfeetii bishaansaa yookaan jeelisaa keessaa calaluun ni qabbaneessitu jechuudha. Qabbanees daqiiqaa meeqarra tursina kan jedhu isa kana isinumtuu ilaaltanii murteessuu dandeessu maaliif yeroo danfuu jalqabee taanaan abidda irratti wal qabachaatii deema baay'ee kireemii ta'aa deema wanti warra sanaan raatiin lafa kaa'uu qabdu erga qabbanaa'ee keessaa cargee qulqulluudhaan calalattanii booddee qabbanaa'ee booda rifeensa keessanitti dibattu jechuudha. Yoo irratti dhiistanis rakkoon qabu garuu ni daalacha talbaa qofa yoo ta'e akka hin daalachoofne yoo barbaaddan immoo ooyiliitti dabalattu yoo ittiin immoo bakkee barbaadan deemuuf ittiin buluu ooluuf barbaadan ittiin fataazanaa jechuu barbaadan firiizii godhattanii qibaatii foolii sana namatti tolu wayii ni jira miti sanadha kan isinitti dabalachuutii qabdanii jechuudha. Haala kanaatiin talbaatti fayyadamuun baay'ee salphaadha. Talbaan rifeensa ni dheeressatoo hin taane ni lallaaffisaa akka hin caccabne akka hin buqqaaneedhaa fi rifeensi akka hin ciccinneef gargaara. Rifeensi immoo yoo caccabuu baatee yoo buqqa'uu baatee seeraan kan filamu yoo ta'e rifeensi sun dheerachaa deema jechuudha. Eessa dhaqaree garatti ba'uun qabu wayii citee lafa hin buune keessatti hin deebi'u oluma ba'a malee. Kanaafuu haala kanaatiin of amansiisuu beekuu kan isin qabdan talbaan rifeensa ni dheeressuu faayidaan qabu jechuurra ni qaba. Guutummaa guutuutti ni qabaachuudha. Bakki inni miidhu bakki inni fayyadu maal akka ta'e garaagarummaa isa kanadha kan isin adda baasuu dhabdanii rakkattanii malee talbaan faayidaa dhabeef miti. Egaa gaaffiin keessan isin deebireedheeti yaada amma kana qulqulleessee miicee xumure haala kanaatiin qibaatii fayyadamtu nutti agarsiisii rifeensa kee kan duraa nutti agarsiisii warri jettan gadi buutanii ilaaluutii dandeessu.
gadi buutanii baay'ee saachuudha viidiyoo hojjechaa ture waan ta'eef gadi buutanii ilaaluu dandeessu. Erga miicee xumuree dhumarratti kana fakkaata. Kun bakka kana ga'ee jira viidiyoon akkasinitti dheeratu hin barbaadu. Viidiyoo biraa guyyaarraa gara guyyaatti akkasiniin hojjedhuu barbaadda waa'ee rifeensaa irrattis ta'e kan biraa irratti sabskraayibii gochuu yaada keessan asaabas taayitii keessan waan feetan gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessuutii dandeessu. Akkasuma viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu keessan hin irraanfatinaa. Anis immoo isin yaadachiisa waan ta'eef viidiyoon irratti ni qabadhee dhufee talbaa irratti kan xiyyeeffatu faayidaa talbaan qabu akkamittiin akka itti fayyadamnu dhumnisaa kana fakkaata baay'ee tokko bareeda. Ani hojii biraa dhiisee utuma rifeensa kee ol qabee gadi qabaa ooleedhanii baay'ee tokko natti tola. Qaqqabee hin quufuu jechuudha garuu immoo gara deemutti rifeensa qaqqabuun jaaladhu. Yeruma rifeensa koo miicuu waan tokko tokkotti sirreeffadhu malee gara deemanitti rifeensa ol qabanii gadi qabanii as qabanii achi qaban waan akkasii natti hin tolu. Garuu jalqabnan yeroo miicuu yeroon hojjetadhu harkaan qabe jennaan utuma nachii qaqqabaa oolii natti tola. Kan kanaan achi takka walitti dhetaanaan ganama hoonidhee galgala walitti deebina. Viidiyoo kana laayik sheer gochuutiin bakka jirtanitti nagaa fayyaa naa ta'a baay'ee.